Hamma yoomiitti faaraa taataa seenaan baay'ee gaddisiisaa kun intala dubaraa tokko irratti ta'eera. Maqaa ishee feesbuukiidhaaf jecha jijjiirree tola ishii jennee seenaa kanarratti waan qabanneeruuf hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf faaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu waliin ta'a kan isiniin jedhu ani gammachiista shoomeeti. Seenaa kana haala barsiisaa ta'een gara barreeffamaatti kan jijjiire barreessaa Wabii Mararaati. Tolashiin barumsa ishee sadarkaa lammaffaa kan qophaa'inaa irratti qabxii gaarii fiddee yuunivarsiitii seente. Barnoota isheetti baay'ee cimtuudha. Kaayyoon fuuldura isheef qabdus guddaadha. Kaampaasii seenuun duratti karoora gara fuulduraatti gaa'ela waliin kan dhaabbattu kaadhimaallee ni qabdi. Kaadhimaan isheellee nama gaarii, amanamaa fi waaqayyoon jaallatudha. Erga digrii ishee jalqabaa xumurtee booda gaa'ela akka dhaabbatteen sana booda immoo barumsa ishee digrii lammaffaas akka itti fuftu karoora ni qabdi ture. Barumsa ishee yuunivarsiitichatti jalqabdee cimsitee itti fuftee qabxii gaariidhaan waggaa xumuraarra geesse. Waggaa xumuraa seemisteera lammaffaa jalqaba irratti sagantaan addaa Crazy Day yookiin immoo guyyaa maraattotaa kan jedhu barattoota kaampaasii eebbifamoo biratti qophaa'eera. Saganticha irratti sirba adda addaa, dhugaatii fi qophiiwwan nama bashannansiisan hedduutu qophaa'eera. Tolashiin jalqaba irratti sagantaa kanarratti hirmaachuu hin barbaaddu ture. Boodarra garuu hiriyoonni daree ishee amansiisanii sossobanii rakkoon qabu hundumtuu irratti hirmaataa, ati hamma yoomiitti faaraa taataa, ijoolleen mana amantaa ati sodaattu hundumtuu keessatti hirmaatu jedhanii sobaan amansiisanii qabatanii seenanii. Sagantichis jalqabamee halkan sa'aatii 2 booda xumurame. Irbaanni barattootaa sa'aatii sanatti waan xumurameeruuf ergasii hiriyoonni ishee koottu irbaata si affeerraa alaa nyaannaa, guyyaan har'aa guyyaa addaatii achumaan alatti bittin jennee deebinaa jedhanii Tolashiin otuma jidduu ammuma deebinaa hin turru jedhanii sossobanii qabatanii mooraa yuunivarsiitiin alatti halkanuma sana gara alaatti bahanii. Magaala keessaas iddoo haaraa si geessinaa, bakka kana dura dhuftee hin beektu jechuun gowwaa mucaawaa hin beekne Tolashii gooyyomsanii qabanii deemanii. Bakka deemanittis irbaata ajajanii. Irbaaticha duukaa hiriyoonni ishee dhugaatii alkoolii ajajatu. Tolashiin garuu dhugaatii alkoolii dhugeen beekuu hin dhugu si jettee ani kiristiyaana jechuun hiriyoota ishee diddee. Ergasii hiriyoota ishee keessaa tokko rakkoon qabu lallaafaan si ajaja jettee deemtee namicha keessummeessaa sanaan gurratti hasaastee deebite. Battaluma kanas keessummeessaanis Tolashiidhaaf Coca-Cola fidee dhufe. Tolashiinis tole jettee dhugdee dhugaatii jalqabdee daqiiqaawwan muraasa booda garuu Tolashiin machaa'uu ni jalqabdi. Of to'achuu dadhabdee turtii muraasa booddee ammas of wallaaltee dhaabbachuu dadhabdee kuftee. Erga of wallaaltee kufteen booda halkan walakkaa kutaa siree yookiin immoo ciisichaa tokko keessatti of barte. Reefu of beekuu jalqabdee yeroo of ilaaltu qaamni ishee dhiiga jigsaa. Rifattee yeroo ol utaaltee of ilaaltu nama eenyummaan isaa hin beekamneen gudeedamtee jirti. Durbummaan ishees fudhatameera. Namni gara biraan ishee biran turre. Hiriyoonni ishee haala kana hundumaan nama kana dura isheen hin beekneef durbummaa ishee yookiin immoo ulfina ishee gurguratanii dhugaatii lallaafaa Coca-Cola keessa qoricha hadoochaa buusanii macheessanii halkan walakkaatti gatuunis biraa sokkanii. Tolashiin halkan sana guutuu bu'aa bultee ganamaan akkuma taatu taatee gaggaafattee gara kaampaasiitti deebite. Hiriyoonni ishee sunis akka wanti tokko hin uumamnetti salphisanii itti haasa'uu jalqabanii. Isheen garuu jireenyi ishee guutummaan madaa waan ta'eef nama tokkotti iyyuu haasa'uu hin barbaanne. Baay'ee sodaatte. Wanta haaraa ishee mudateef baay'ee qaanoftee hamma baatii 3ttis ni callifte. Erga wanti suni ta'ee ji'a lammaffaarraa kaasee ishee balaqqamsiisaa, nyaata jibbisiisaa, mataa ishees baay'ee dhukkuba ture. Isheen garuu kana hundumaa obsitee
ji'a 3 booda itti cimnaan hospitaala deemtee qorannoo taasisti. Bu'aan qorannoo ishee garuu oduu baay'ee nama gaddisiisu. Abdii ishee gara fuulduraallee kan dukkaneesse. Tolashiin ulfa ji'a 3 garaadhaa qabdi. Dhiiga ishee keessatti immoo vaayirasiin HIV/AIDS akka argametti himame. Erga kana hundumaa dhageessee jireenyi ishee itti hadhaa'ee osoo argituu guyyaan itti dukkanaa'e. Gorsa mana yaalaatii kennamuufiis dhiistee suutuma hospitaalaa erga baatee booda eenyuttis osoo naasa'iin uffata ishee muraasa kaampaasiidhaa fudhattee bilbila ishee cufattee maatiin kiyya waan qabannaaf gurguranii garaa hidhatanii rakkatanii waggaa amma kana narratti dadhabanii ani garuu xumura irratti nama abdii hin qabneen ta'e kaadhimaa kiyyaafis hin fayyadu. Waadaan kiyya waadaa bishaan buutee jaalalli waggaa amma kanaaf hin tiksadhe dogongora kiyyaan daakuu galaanatti darbatamte taate jechuun mucaan eebbifamuuf baatii tokko gadi ishee hafu eebba ishee dhiistee jireenya dukkanaa hiriyoonni ishee jiraachisuu jalqaban si'a kanammoo takkaan ta'e jettee mooraa yuunivarsiitii gad dhiistee fedhii isheedhaan jiraachuu jalqabde. Obboloonni keenyi kan dubaraas ta'e dhiiraa hoteela garaagaraa keessatti hojii sagaagalummaa maallaqaan hojjetan madda galii jireenya isaaniis godhatanii jiraatan jalqaba kaayyeeffatanii jireenyi kun jireenya kiyya jijjiiruu danda'a jedhanii kan itti seenan otoo hin taane dogongora guyyaa tokkoon ta'iiwwan seenaa kanneen akka Tolashii mudatanii isaan mudateeti. Yaa obboleettii kiyyaa, yaa obboleessa kiyyaa, seenaa Tolashiirraa waan guddaa baratteetta jedhee namana. Jabbiin harree waliin oolte iituu baratti. Kanaan booddee akka nama waaqayyootti hundumaa jaalladhu. Hiriyaa nama waliin deemtu, nama waliin ooltu garuu qofaatti filadhu. Eessa akka deemtuu fi eenyu waliin akka deemtu yeroo kamuu dursi adda baafadhu. Ati mul'ataa fi karoora guddaa qabda. Mul'ataa fi karoora kee kana garuu seexanni hin jaallatu. Mul'ata kee karaatti hambisuuf kallattii argame hundumaa yaala. Ati garuu of hin gatiin, hin sobamiin, of hin dagatiin. Of eeggadhu. Hunduma caalaa Waaqayyo Gooftaan eegumsa isaa siif haa baay'isu. Ati daandii jireenyaa imaltu hundaan namoonni si maddii jiran hundi wanta si gargaaran abdii kan siif ta'an sitti mul'atee argamuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu hiriyaa koodha kan jettu waliin nyaattee waliin kan dhugduyyuu wanta nyaattu yookiin immoo wanta dhugdu keessatti summii siif dabalee jireenya kee gara fuulduraa dukkaneessuu ni danda'a. Kanaaf haala kam keessattuu yeroo kamiyyuu taanaan of hin dagatiiniin dhaamsa barreeffama kanaati. Ani yeroo kiyya fudhadheen barreessuudhaan gahee kiyya baheera. Akka irraa barataniif hiriyoota keetiif obboloota keetiif sheer gochuun immoo gahee keetii kan nuun jedhe barreessaa Wabii Mararaati. Anis dubbisuudhaan gahee kiyya baheera. Isinis hiriyoota keessaniif qooduun gahee keessan bahaa. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deemnutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Horaa bulaa.